Akkam jirtu jaalattoota fi hordoftoota Wisdom YouTube. Mee wanna kaameraa yookaan beezik kaameraa opereeshin waan jedhamu waan muraasan isinitti hima. Egaa maalirraa jalqabnaa gosoonni kaameraa baay'eetu jira. Gosoonni kaameraa akkuma beeknu baay'eetu jira. Kaameraa tokko gaafa binnu yookaas kaameraa tokko gaafa filannu maal isaa ilaalleeti kaameraan tokko hojii kwaalitii nu hojjechiisa yookaan viidiyoo piroodakshinii keessatti viidiyoo kwaalitii ta'e hojjechuudhaaf nu gargaara jechuudhaaf maal ilaalla waan jedhuun dura isinitti hima. Erga kana barannee booddee internal and external part of camera yookaan immoo qaamolee keessoo kaameraa fi qaamolee ala kaameraa warreen jedhamanii gadi fageenyaan wajjiniin ni baranna. Dhugaa dubbachuuf hojiiwwan kaameraa wajjiniin wal qabatan irratti beekumsa gahaa ni argattu jedhee ni yaada. Namoonni follow na gootanii kanaaf follow godhaa. Xiqqooshii laayitiin baay'atee daalachaa'uu barbaada. Yaa'u sirreesseen gara fuulduraatti isiniin gahuu nan danda'a. Egaa kaameraanii gaafa kaameraan nuti biyya keenya keessatti fayyadamnu DSLR kaameraa digital singer lens reflect kanneen jennudha. Egaa DSLR kaameraan kuni warreen akka kamiiti? Canon, Nikon akkasuma Black Magicdha jechuudha. Baay'inaan nuti kan fayyadamnu warreen akka Nikon, Canon fi Black Magic fi Sony warreen jennee waamnu jechuudha. Egaa maqaa kaameraa tokko biraandii dhaabbatichi baaseedhaa fi Canon kanneen jennu kun Canon barreeffama duuba kanatti argachuu dandeenya. Kuni maqaa kaameraati. Moodelli kaameraa kanaa immoo maalidha isa jedhuudhaa fi moodela kaameraa tokko immoo asitti argannaa jechuudha. Kanaaf kaameraan kun Rebel T3i dha jechuudha. Kaameraan kun Canon ta'ee Rebel T3i dha jechuudha. Egaa frontiin isaa kaameraan kun kana fakkaata. Duubni isaa immoo kana fakkaata jechuudha. Kaameraan kun dijitaaliidha. Ni socho'a, ni banama, ni cufama. Egaa otoo waa'ee kana hin haasa'iin dura kaameraa tokko maal isaa ilaallee birnaa yookaan immoo kaameraa har'a viidiyoo qulqullina qabu ittiin hojjechuudhaa fi kaameraa akkam akkamii yoo binne gaariidha jechuudha dandeessu. Kanaaf kaameraa tokko kan nuti irratti hundoofnee binnu rizooluushinii yookaan immoo kaameraan qulqulleessee waraabuuf qulqulleessinee hin waraabne jira. Kun namoota saayinsii afaan kaameraa hin beekneedhaaf xiqqoo ishiin akkasitti isinii dubbadha malee rizooluushinii ni nuu kennu irra dhaabbanneetu. Egaa kaameraa tokko kaameraan sun baay'ee gatiinsaa gaariidha, gatiinsaa guddiidha, gatiinsaa riskiidha jechuu osoo hin ta'in kaameraa tokko kan murteessu kaameraan kun baay'ee moodela xiqqoodha jechuudha. Kaameraan kun moodela xiqqoodha. Kanaaf jalqaba irratti leensiin isaa yookaan immoo kanneen kun fookaal leengizii jennee waamna yookaan paartiin asii ka'ee amma asitti jiru fookaal leengiziidha. Advaanteejiin isaa yookaan barbaachisummaan fookaal leengizii control the angle of view yookaan immoo wanni ilaallu tokko kan nuuf to'atu jechuudha. Jalqaba irratti leensiin isaa guddaadha moo leensiin isaa xiqqaadha. Inni jalqabaa boodiidha yookaan immoo boodii kan jennu kun kanneen kanaan boodii jennee waamna jechuudha. Yookaan immoo totally internal or external totality of camera we call it body camera body yookaan jennee kan waamnu qaama kaameraati jechuudha. Kanaaf kaameraa tokko bituudhaaf kan nuti ilaallu jalqaba irratti kaameraa boodiin keenya maal fakkaata? Kaameraa boodii keenya taansi moodelli kaameraa sana maalidha? Moodelli kaameraa sana Canon jedhamu, Nikon jedhamu, Black Magic jedhamu, Sonyidha. Rizooluun isiniin isaan qabanii hoo meeqadha? Egaa rizooluushinii isaan qaban meeqadha? Moodelli isaanii moodela akkamiiti? Kanaaf erga moodela isaanii irratti hundoofne Canoniin Rebel T1i irraa ka'eetu jira. Akkasuma Rebel T3, Rebel T3, Rebel T5 jedhee 5D Mark 3, 5D Mark 2, 5D Mark 4 haga 4K warreen jedhamanitti 7D, 6D baay'ee fagoodha jechuudha. Jalqaba kan nuti ilaallu moodela isaati jechuudha. Moodelli kaameraa sana maalidha? Moodelli isaa immoo eessaan barraa? Kanarraa barraa. Akkuma siniin jedhee moodela kaameraa tokko asirraa ilaallee barraa jechuudha.
Egaa kaameraa tokko bituun dursa moodela kaameraa sanaa. Moodela kaameraa sanaatti aansnee kaameraan keenya haaraadha moo haaraa miti? Kaameraan sun haaraadha moo haaraa miti? USD binnamu already kan takka namni tokko fayyadamee binnamu kan namni tokko fayyadamee gurguruudha akka hin binnu. Jennee adda baasuu danda'uutu nurra jiraata jechuudha. Jalqaba moodela ilaallee moodelatti aansinee immoo maal ilaallaa isa jedhuufi kilaasii itti aanutti isinii qabadhee dhufa. Egaa yeroo itti aanutti tootaalii kun maal jedhama yookaan immoo qaama kaameraa tokko keessaa kun maaliif nu gargaara? Kun maaliif nu gargaara? Kun maal jennee waamna? Akkasuma kana maal jennee waamna? Warreen asirratti argaman hunda isaanii how to adjustment setting kaameraan akkamitti seetingii kaameraa tokko sirreessina qaamoleen kaameraa kanaa maal jedhamu sattaansinii sinematogiraafii eegalla akkamitti waraabbii tokko waraabna taansinii daayirektingiidha waraabbii tokko akkamitti daayirekti goona isa jedhu wajjiniin ilaalla yeroo bareedaa akka qabaannu namanna kanaaf like share subscribe godhaa yoo isinitti tole akkasuma immoo waan barbaadan nuuf hojjetamu waan jetta video production irratti keessumaa video editing software Adobe Premiere Pro addunyaan kun yeroo ammaa fayyadamaa kan jirtu isa wajjiniin wal sinan barsiisa jechuudha kan siniif akka hojjetamu barbaadaniin commentii jala naa kaa'aa galatooma.